Naannolee Tigraay keessaa innaa walitti bu'iinsa sanaa waaltaaleen eegumsa fayyaa waan manca'aniif tajaajila wal'aansa fayyaa baay'ee barbaachisaa ta'e kennuun hedduu rakkisaadha. Naannolee hanga tokko keessatti sababaa kanaan buufataaleen eegumsa fayyaa tajaajila kennaan jiran. Hojii ammallee fooyya'aa jiruun waldaan fannoo diimaa naannolee kana dura gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuuf rakkisaa ture akka dhaqqabu ta'ee jira. Nuti kan yaada keenya keessa jiru qofaa kennuu dandeenya garuu kun gahaa miti. Sababiinsaas dhukkubsattoonni wal'aansa fayyaa argachuuf dhufan harka keetti ennaa du'an arguun hedduu nama dhukkubaa jedhu aangawaan olaanaa hospitaala sadarkaa duraa Yeechillaa Dr. Edey Asaffaa. Hospitaalota manca'an keessatti kunuunsa eegumsa fayyaa kennuuf dhiibbaa guddaa jira. Kunis hojjettoota eegumsa fayyaaf hojii hojjechuun rakkisaadha. Waaltaalee eegumsa fayyaarra haleellaan ga'e dandeettii hojjettoonni eegumsa fayyaa wal'aansa kennuuf qaban murtaa'aa taasise. Uummatarras miidhaan ga'u suukanneessaadha jedhan. Hedduun wal'aansa fayyaa dhabuudhaan kan du'an yoo ta'u, kanneen kumaan lakkaa'aman immoo kunuunsa fayyaa utuu hin argatin baatilee hedduuf turaniiru. Ennaa walitti bu'iinsichaa ambulaansiiwwan saamamaniiru, manca'aniiru. Dhukkubsattoonni rakkoo fayyaa lubbuuf sodaachisaa ta'e qaban ambulaansiin hatattamaan isaan geessu waan hin turreef hedduun mana keessatti du'aniiru. Naannoo sana tajaajila ambulaansii ka kennu isa ijoo ka ta'e waldaan fannoo diimaa sababaa hanqina loojistikaatiin Tigraay keessatti guutummaadhaan hojii isaa jalqabuu hin dandeenye. Walitti bu'iinsi kun jalqabuu isaa dura Tigraay keessa ambulaansiiwwan 250 ol kan sossoosu ta'us kana keessaa 82 qofti kan hafan yoo ta'u hedduun immoo tajaajila kennaan jiran. Qormaata hedduutu nu mudatee jedhan. Kanneen keessaa ambulaansiin dubartii ulfaa baatee deemaa ture tokko shofeerri isaa rasaasaan rukutamee du'uu itti gaafatamaan waldaa fannoo diimaa naannoo Tigraay obbo Birhaanuu Makonnin Barhee dubbataniiru. Waaltaaleen eegumsa fayyaaf ogeessonni eegumsa fayyaa ennaa walitti bu'iinsaa qaama maraan eegumsi godhamuufii qaba. Akka seera namoomaa sadarkaa addunyaatti innaa lola cimaallee yoo ta'e. Rakkoo fedhii eegumsa fayyaa kana dura dhaabbachuudhaan waldaan fannoo diimaa naannoo sanaaf kutaalee biyyattii hafan keessatti deeggarsa taasisu waan babal'iseef jecha deeggarsa wal'aansa fayyaa kennuu akkasumas sirna eegumsa fayyaa naannoo Tigraay bakka duraan turetti deebisuuf hojjetaa jira. Akkasumas fedhii gargaarsa namoomaa naannolee kabiroo keessaa kan akka Oromiyaa, Affaar, Amaaraaf naannolee Somaalee keessaa rakkoo gargaarsa namoomaa dabalaa dhufaniif deebii kennuuf hojjetaa jira. Waldaan fannoo diimaa bara 2022 keessa kan naannoo Tigraay 29 dabalatee Itoophiyaa keessaa waaltaalee eegumsa fayyaa 94f deeggarsa godhee jira. Gareen kun dhukkubsattoota 400,000 ta'aniif tajaajila gorsaa kenneera. Naannolee Amaaraa, Affaar, Tigraay, Oromiyaa fi Somaaliyaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen kanneen balaan madaa'uu irra ga'e namoota 59,800 waldaa fannoo diimaa biraa deeggarsa wal'aansa fayyaa kan argatan yoo ta'u, kanneen 11,500 hedaman immoo caba qaama isaanii irra ga'eef tajaajila dhidhiibuu akkasumas qaamni isaanii miidhame akka sossoo'uuf tajaajila argataniiru.